Tolee nagaan siniifaa baay'atu obboloota koo akka mooltanii viidiyoo nama gadi lakkisee irratti waraabee jechuudha. Baay'een keessan koomentiinaaf laattanii maal weessadha, maaltu ta'ee, maaltu uumamee, maalidha, kayyoo miti viidiyoon kannaan jettan har'a galgala keessaa akka Dubaayitti jechuudha. Sa'a 7 jechuudha. Ifadha. Sa'a 7dha. Akkuma carraa yaada fooqitti yeroon ol ba'uun sagalee isaanii dhaga'ee yookiin makiina isaanii argee gaafa makiina isaanii argu achi fiiganii as fiiguu gibbii keessaa ol ba'uu fooq irratti gadi bu'u alatti gabbaa'u silkii dawwaluu makiinaan poolisiin uma dabalama. Nama carrashaa irratti waan humti isaayyuu naan galchuma nama madaamii koo waameeshiin illee nafa dhiqachaatti dhufte kanneen uma laallee jechuudha amma macarrashaatti waanta ta'e. Naashiidhaaf isin galle maal akka ta'e otuma laallu bakka baay'ee turan sa'a tokko ol gibbii keessa barbaadaniiru macarrashaa irratti jechuudha feestaalaan reenfa waasan jechuudha gibbii isaanii awwaaradha. Awwaara keessadha jechuudha mana maddiidha akkas mana maddiidha reenfa feestaalaan baasu isaanii argine lammii keenya ta'ee lammii bira ta'ee hin beekne ani wanti hin beeku hin jiru yaada sarratanyuma kan itti taphatanii kan malee lammii biraas yookiin immoo nama biraas waan ta'u natti fakkaanne ani waan irraa fagoo jiruuf reenfis immoo feestaalaan maramee waan jiruuf waan sanaaf hin galle baay'een na yoggaa sana nan olladhe dhugaa baay'een tokko bakka nannees nan dinqisiifadhes baay'ee tokko na waan man jedhu wallaale innaa safarrisaa immoo magaalaa Dubaay safara alaa Jabal bakka jedhamu bakka gaarri gurguddaan jiru sanadha Jabal keessadha. Kondominiyeemii haaraa amma dhiyoo ijaarame illee na fakkaate kondominiyeemiin kun manni isaa baay'ee haaraadha. Ijoolleen baay'een beektu safara kana warra hojjettan warri hin beekne immoo Jabal bakka jedhamu sanidha alaayin keessa isiniin jechuun barbaada. Kanadha waaqayyo gooftaan nu haa eegu hunduma keessanii viidiyoon immoo si gaafachiisa gubii minaa waan jetti warri naan jettanis eebbifamaa galatooma rakkoon qabu viidiyoo nan kaasa. Gibbii keenya fuulduradha waanta ta'eef gibbii keenya miti. Akkasumas maatii walitti dhufan miti jechuudha jarri isaanii jarra gaarii miti jedhanii jarra kanaa hin jiru lafarra naan jette madaamin natti himte isaan qanumaan shorxaan mana isaanii dhufaa qanumaan poolisiin dhufaa waan shakkan hin beeku qanumaan dhufuu minaa naan jette naa shakkii qabu durumayyuu waan baran ta'e ani waan sallee naaf hin galleedha. Riyaan immoo riqaanii jedhan sanadha riyaanidha natti fakkaate riyaanidha naan jette. Kanadha gooftaan hunduma keenya eegu rabbi guddaan inni nu uume nu haa eegu obboloota koo egaa namni of eeguu hin danda'u waaqayyo nama eege malee dhaamsa koo kanaafan dhufee isinii dabarsuu barbaade ijoolleen baay'een dhiphattanii waan na gaafattanii jedhee. Tole hordoftoota kiyya nagaa waaqayyo siniif haa baay'eetu akkam jirtu nagaa keessan baay'ee nagaa kiyya viidiyoo kabiraatiin dhufee jira. Egaa waan isheen dubbattu kana anillee argeera jechuudha viidiyicha yeroo poolisoonni naanna'anii qe'ee sana keessaa viidiyoo waraabame argeen ture. Baay'ee nama dhiba. Wanti kun biyyoota Arabaa keessa qofaan osoo hin taane biyya keenya Itoophiyaa keessatti illee ta'eera jechuudha. Nama ajjeesanii qe'ee isaanii keessa awwaalanii namni sun barbaadamee dhabamee ji'a 6 booda akka isaan qe'ee isaanii keessatti awwaalan jechuudha. Argameera jechuudha miidiyaa irratti bahee dubbatameera. Dubartittiin barsiistuu turte. Barsiistuudha. Beetakiristaaniin deema jetteetu bataskaanicha beetakiristaaniin deematte yeroo baatu gara gammochuudha sa'aatii 11 namoonni olla arganiiru. Namoonni kaan arganiiru. Isa booda garuu hin dhabamte. Isa booda jechuudha. Galgala sa'aatii 11 bataskaan deemattee naxalaa uffattee yeroo isheen baatu namoonni tokko arganii daandii irratti. Bataskaan agaa deebitee galteetti. Isa booda garuu eessa akka deemte hin dhabamte jechuudha. Barsiistuudha dubartiin kun jechuudha. Baay'ee karaa garaa barbaadamtee maatiin ishii barbaadanii hin dhaban. Qe'ee isheen itti galtu dhaqanii yoo ilaalan manni ishii qollofamaadha hin jirtu. Manni ishii qollofamaadha hin jirtu. Yeroo booda garuu waaqni dhugaa baasu garuu jira. Ji'a 6 booda jechuudha. Ji'a 6 booda akkamitti akka bira ga'ame hin beeku akka warrumti qe'ee sana keessa oddoo isheen itti kireeffattee galte sun ajjeesanii gibbii masaanii keessa qe'ee madallaa masaanii keessa awwaalan bira ga'ame qotamee lafti sun jechuudha. Qotamee bira ga'ame jechuudha. Akka namni dhuguma awwaalamee fi hin awwaalamne. Kanaaf baay'ee rakkisaa waan ta'eef wanti akka kana biyya keenya keessas jira. Kanaafuu of eeggachuu qabdu. Dhuguma hin taasifamu wanti kun
Arabni immoo baay'ee cakkaanyiidha yuuti. Sanu kun immoo kan jedhamu warri kun wanta waan biraa qaban jedhamu. Jetti mucaan kun yeroo dubbattu wanta waan biraa godhan warreen nama aarsaa godhan jiru, warreen dhiiga namaa dhugan jiru. Nama ta'e nama deemu malee namni sun maal akka ta'e hin beekamu. Kanaaf waan isinaa eegu wanti kun dhugaa ta'uu danda'a. Biyya keenya keessallee jira isiniin jechuufan jedha jechuudha. Nama ajjeesanii awwaaluun oskuun biyya keenya keessallee jira jechuudha. Biyyi inni sun immoo baay'ee salphaadha. Akkaataan inni ajjeesuun baay'ee salphaadha. Osoo hin beekamiin ajjeesuu danda'u, waan biraan ajjeesuu danda'u. Mala ammayyaawaa ta'een qeema gibbii isaanii keessatti awwaalanii lishoo simmintoo irra godhuu danda'u. Waan baay'ee gochuu danda'u jechuudha. Garuu waan isinaa eegu isiniin jedha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa waaqa jireenyi biyya lafaa kuni bakka. Baay'ee ulfaate jechuudha. Baay'ee ulfaachaa dhufe jechuudha. Hammaachaa dhufe dhugaan isiniin jedha. Viidiyoo kan biraa tokkollee baay'ee kan garaana nyaate mana fincaanii keessatti nyaata qopheeffatu tokko jechuudha. Dhiiradha namni suni mana fincaanii keessatti nyaata qopheeffata. Baay'ee garaana raase namni kun. Viidicha yeroon argee garaana hammaate. Mana fincaanii keessatti nyaata dalagatamu mucaan kun jechuudha. Mucaan dhiiraa kun. I am sorry. Baay'ee gadde waaqa. Viidiyoo sana ilaalame maalumaaf jechuudha. Baay'ee waan gara nama nyaatu dhugaadha. Nama hin jechisiisu garuu dhugaadha. ሰላም ጋይሶች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን ያለውላችሁ። እዩት በእናታችሁ ይሄ ልጅ በንጋሊ ነው። እኔ ጋር ነው የሚሰራ። ከዚህ ሴትዮ ምግብ ብዙ ስለማትሰጠው እና እዩት የሚሰራ ቦታ ሲያጣ ጊዜ ሽንት ቤት ውስጥ ሰርቶ ይበላል። አረ ስግደት በኢየሱስ ስም። እዩት አያሳዝንም? በጌታ እዩት እንዴት ሰው ሽንት ቤት ውስጥ ሰርቶ ይበላልታል? ወይኔ እናቴ Argitan mitiire erebesmaa kun hunduu jireenya jechuudha. Kana hundumaa gochuun jireenyaaf jechuudha. Lama buluuf jechuudha. Achi obbutuuf jechuudha. Baay'een gadde waaqa waan nama dubbachiisu hin qabu garuu baay'ee nama gaddisiisa waaqa. Akkamitti akka namni jiraatu, akkamitti akka namni guyyaa tokko buluudhaaf jiraatu namoota tokko yeroo argitan baay'ee sin gaddisiisa jechuudha dhugaa waaqa. Kanaaf viidiyoon kun lamaan baay'ee na gaddisiisan egaa waaqayyo sinaa eegu sinaa tiksuun siniin jedha. Kan biraa waan jedhu tokkollee hin qabu ani.